السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردي بيدا بولتين أكملت ميلا قدرتي أكملت قد أبتشو دنديتي وانجلو وانقباب دولي الله كارونتين نلمان إجيكين نلمان كن ولنرقن لمي ولرقون دندان قرومو وجوا أرقو دندو كوني tokkummaa jedhama. Miilli lamaan miilli kenna lamaan kun wal sakaalanii walitti bu'aa oolu. Garuu wal tahanii bakka yaadan tokko gahu. Kuni wal dandahuu jedhama. Ilkaanii fi arrabni wal jidduu oolu. Wal ciniinaa oolu. Wal jidduu galu. Garuu immoo wajjiin waa hojjetu kuni wal dandahuu jedhama. Mormi qallaan isin argitan kun mataa guddaa baata. Mataa guddaa baata. Sammuun mormaa yaada. Sammuun kenna kun mormaa yaada. Kun immoo humna walii tahuu jedhama. Cinaachi kenna lamaan golgaan kun wal muddaa galu. Wal moggaa galu. Akka walitti hin buune garaachi jidduu oola. Addaan tiksa jecha. Kuni nagaa buusuu jedhama. Miilli mirgaa harka bitaatti hajama. Miilli mirgaa harka bitaatti hajama. Wal faallaa deema. Kun immoo bakka tokko ga'uudhaaf adeemsa walii galtee jedhama. Qaama keenya akka Rabbi nu uume kana keessatti waan kaayyoo tokkoof uumame garuu immoo kan waliin galle garuu immoo ka galma tokko gahuttu nurra jira jechaadha. Qaroon lamiin eega waliin argin eega waliin waa argan. Arrabaa fi ilkaan wal ciniinaa oolanii garuu haajaa isaanii yoo xumuran. Miilli bitaa harka mirgaatti. Miilli mirgaa harka bitaatti yoo haajamee bakka tokko ga'e. Mormi qallaan Rabbi nurra kaa'e kun sammuu guddaa kana baate itti yaaduu yoo danda'e. Kuni uumaa Rabbiiti. Uumaa Rabbii hubachuun barbaachisaadha. Bultii hogguu jennu nama lama, ilaalcha lama, yaada lama, guddina lama, waa lama qabateetti walitti dhufa. Environmentiin inni irraa dhufe, ilaalchi inni irraa dhufe, maatiin inni irraa dhufe. Haalli inni keessa ture kun hundi isaatu garagara. Waan garagaraa kanatti walitti dhufee kaayyoo tokko ijaara jechaadha. Kanaafuu bultii hogguu yaadnu mormaa ol waan Rabbi nurra kaa'e qofa yoo ka hisaaba godhannu taate bultiin akkatti ijaaramu nuun gala jechaadha. Yeroo hunda waliigalteen hin barbaachisu. Osoo ta'ee bareedaan waan irratti waliin galle lafa kaa'anii waan irratti walii galan qofa wajjin yoo imalan umriin dheerachaa deema. Mammaaka Oromoo tokko jira. Liqeeffatanii furdachuu caalaa tuffiin hin jiru. Ilaalcha namoota ala jiraniitiin sobamanii bultii ofii diiguu caalaa gowwummaan hin jiru waan jedhamu tokkotu jira. Ijji lamaan nama tokko ofii wal arguu dadhabdee qaama nama biraa arguu erga dandeette. Ilmi namaas ka ala jiru uf arguu osoo hin ta'in nama biraa arga waan ta'eef si arga waan ta'eef quba tokko si qabee quba afran isatti achi garagalu san waan hin argineef yaada barbaachisaa ta'e sitti dhiyeessa. Yaada san fudhattee immoo bultii kee yoo ka jeeqxu taate sammuu keetitti deebi'uu si barbaachisa jechaadha. Uumama ilma namaa keessatti barnootatu jira. Barnoonni kun kaarikulamiidhaan sirraaha. Waan kitaabicharra jiruun alatti deebii sirriituu yoo kan deebiftu taate dogongora jedhamee beekama. Deebii barbaachisaa ta'e waan kitaabicharra jiruun alatti bultii gaafa ijaarrattu waan bultii keessii hoogganuun alatti wanni ati alarraa fuutee dhuftu hundinuu dogongora ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf fudhannu barsiisaa tokkotti akka baacootti gaafii dhiyeessee barattootaa. Kanaafuu qormaata kennee qormaata saniif deebii isaa dhaggeeffate. Gaafichi akkan jedhe
Gaafichi tokkoffaa addunyaa irratti bineensi summii hamaa facaasu maal jedhama? Deebiin barataan deebise ilma namaatii jedha. Baay'ee gaarii. Gaafii lammaffaa addunyaa irratti meeshaan waraana hamaan maal jedhama? Deebiin barataadhaa arraba namaatii jedha. Waliigalteen biyyootaa eessatti mallattaa'a? Gaafiin kana deebiin barataadhaa waraqaa irratti jedha. Bareeda. Walgadhiisiinsa abbaa warraatii fi haadha warraa sababaan maalinni jedha. Sababaan isaa wal fuudhuu isaaniitii jedha. Gaarri guddaan addunyaa irratti beekamu isa kamii jedha. Deebiin barataadhaa gaara dhugaatii jedha. Barsiisichi baay'ee dinqisiifatee garuu immoo kitaabni keenya kana waan hin barsiifneef har'aaf qabxiin kee 0dha jedhee kenneef jedha. Bultii ijaarrachuu keessatti kitaabni alarraa kaarikulamii bultii mana keetiitiin alatti dhufu hundi isaatu furshiidha eegsiidha. Hin barbaachisus hin ta'us. Maaliif jennaan bultii mana keetii kan beeku si qofa. Jireenya kee kan beeku si qofa. Humna kee kan beeku si qofa. Kan achirraa nafe episoodii reediyoo, diraamaa, televezyiina, musalsala garagalaa ta'a malee bultii miti. Bultiin waggaa 20, waggaa 30 qunca'anii guyyaa tokkicha gabba'anii bashannanii kaameeraa ka'amee namatti gallakkifamu saniin kan madaalamu miti. Bu'aa bayiitu jira. Laga ce'ama, gaarattu ba'ama, wal sakaalama, komiid dhufa, hamiid dhufa. Kana hundaaf itti qophaa'anii rakkina jiru hunda baatanii rakkoo san liqimsanii 50-50. Qaama sanirraa abbaa warraarraa persentii 50 yoo argatan, haadha warraarraa persentii 50 yoo argatan, san walitti buusanii 100 godhatanii imalama malee bultiin achumatti toltee, achumatti bareeddee, achumatti kunuunfamtee, achumatti biqiltee, achumatti daraartee, achi booda firii kennitee ijaarramtee dhumtu tokkollee hin jiru. Bultii keessa walitti bu'iinsi sunnaadha. Jaalatee osoo hin ta'in dirqama isaa dhufan. Naachuraal law. Araaramni illee achi keessa jira. Bultiin immoo kan ijaaramuu danda'u bu'aa bayii kana hunda walitti qabanii obsaan mi'aa godhatanii, hadhaa mi'atti jijjiiratanii, bushaa mi'atti jijjiiratanii, humna itti godhatanii, humna walii ta'anii tarkaanfachuu yoo danda'an qofa ceehuun danda'ama waan ta'ameef warri bultii ijaarrattan akkanumatti firaashni, sireen, manni bareedaan, nyaanni qulqulluun, yaabbanni bareedaan, manni bal'aan, faamiliin guddaan, big family bareedaan kun wal gahee nyaatee, taphatee, dhugee bultiin gaggeeffama akkan seene. Ifaajee barbaachisa, gatii kaffaluu barbaachisa. Gatii bultii, gatii ilmaanii, gatii jireenya, gatii umriidhaa itti kaffalameet bareedinni isaa hadhaa keessa jira. Mi'aan isaa hadhaa keessa jira. Bareedinni isaa fokkina keessa jira. Galma ga'uun isaa sakaallii keessa jira malee tasuma waan hin deemneef namni bultii ijaarrachuuf haaraa taatanii deemtan itti qophooftanii waan dhufu hunda dhagaa darbatamu mana ittiin ijaarrachuuf, muka sitti darban utubaa godhachuuf, yaada alarraa sitti bittinnaahee dhufe kana hunda walitti qabdee ciminaan kitaabatti jijjiirtee barnoota ekspiriyansii leenjii muuxannoo irraa argachuuf itti qophooftee bultii ijaarrata waan ta'eef bultii karaa saniin yaannee ijaarrachuun barbaachisaadha. Ol kaatanii itti utaalinaa, itti utaaltan immoo gadi hin dhiisinaa. Ilmaanii fi biyyaa fi maatii fi sabaa fi hawaasa kanaaf waan har'a walitti qabne kanattu golaa gadi bahee namooma dhala waan ta'eef hubannoo gahaa haa qabaannu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.